Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Dhaabbanni warshaa lallaafaa oomishuu xuraa'aa gad lakkisee laga magaalichaa keessa jiru Faaleera jedhamuun adabame. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraatti dhaabbanni lallaafaa oomishuu bishaan qulqullina hin qabne gadi dhiisuun laga Faaleera jedhamuun qarshii 100,000 akka adabamu abbaan taayitaa kabachiisa dambiiwwanii magaalaa Finfinnee beeksise. Industiriin magaalaa Finfinnee oomishni dhugaatii lallaafaa Mo'aa jedhamu xuraa'aa warshaa keessaa ba'uun laga Faaluu mirkaneesseera. Abbaan taayitaa seera raawwachiiftuu magaalaa Finfinnee abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee wajjin walii ta'uudhaan dhaabbatichi adabbii qarshii 100,000 akka adabamu murteesseera. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Fincaa'aa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuutu dhaga'ame. Ji'ootaaf badiin isaanii malee hidhamanii ka turan hojjettoota warshaa sukkaaraa Fincaa'aa keessaa 282 hidhaarraa gadhiifamanis miindaan isaanii ka ji'a 3 waan hin kaffalamneef rakkoo keessatti kufuu DWtu baase. Namootni hidhamanii turan keessaa tokko yaada isaa miidiyaa sanatti kenneen ji'a sadaasa darbe namoonni 552 hidhamuu ibseera. Isaan keessaa namoonni 282 hojjettoota yeroo fi dhaabbii warshichaa yoo ta'an baatii tokko dura gadhiifamaniiru jedhe. Hojjettoonni kunneen miindaan isaanii kan baatii 3 waan hin kaffalamneef rakkoof saaxilamaa jiraachuu himatu. Hojjettoonni warshichaa kunneen karaa seeraan alaa lafa qottaniittu, weerara lafaa taasiftaniittuu fi meeshaa warshichaa gubdaniittu jedhamuun hidhamanii ture. Haa ta'u malee boodarraa namoonni baay'een yakka raawwataniiru jedhamanirraa osoo mana murtiitti dhiyaatiin gad lakkifamaniiru. Dhaabbanni meettaa Itoophiyaa keessatti lubbuu namaa nagaa galaafachiiseera jedhamee himannaan irratti baname. Dhaabbanni Facebook to'atu meettaa jedhamu bara 2021 keessa nama nagaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Baahar Daar badii tokko malee mana jireenyaa isaanii keessatti akka ajjeefamaniif sababa ta'eera jedhamee himanni irratti banameera. Himanni kan irratti baname maatii Profeesar Ma'aareg Amaareetiif kan oolu beenyaa doolaara biiliyoona 2 fi kitila 400 akka kennuufidha. Himata sana kan banan ilma Profeesar Ma'aareg Abrahaam Ma'aareg ogeessa Amnesty International kature Fissaa Taklee fi dhaabbata miti mootummaa Keeniyaa maqaan isaa Katiba Institute jedhamu waliin ta'uunidha. Sadan kun wayitaa lolli kaaba Itoophiyaa keessa ture sanatti barsiisaa yuunivarsiitii Baahar Daar kan turanii fi dhiigaan tagaaruu ta'an Profeesar Ma'aareg akka ajjeefamaniif mana jireenyaa isaanii eeruun namoonni Facebook irratti odeessa dogoggorsaa kennan jibbinsaan guutame dhoobanii ture. Meettaan osoo kaasuu danda'uuti tarkaanfii sirreessaa didee akka ajjeefamanii jechuun himatani. Waan Facebook irratti bahe suni lola fidaa balaa qabaa haasawaa jibbinsaati jedhamee akka haqaniif hojjettoota meettaa Facebook Naayiroobii keessa madheeffatanii battalumatti himamusi tole jechuu waan didaniif barsiisaa Ma'aareguun mana jireenyaa isaaniitti Baahar Daar keessatti badii tokko malee tagaaruu waan ta'anii qofaaf akka ajjeefamaniif sababa ta'eeraa jedha himanni mana murtii Keeniyaatti irratti baname. Dhaabbanni meettaa ammoo ani kanan jiru Ameerikaa malee Keeniyaa keessa miti kanaaf Naayiroobiitti na himachuun dandeessani jechuun deebii kennee ture. Manni murtii Keeniyaa lakki eessayyuu jiraadhu dhimma kee ilaaluuf seerri biyya kiyyaa naaf hayyama jedhee galmee sana akka ilaaluuf jiru murteesseera. Ilmi Profeesar Ma'aareg Abrahaamii fi Fissaa Takleen dhumarratti dhugaan akka mo'atu abdii qabna jechuun dubbataniiru. Jaarmiyaa mirga namaa abbaabsu Amnesty International gama isaatiin dubbicha duukaa akka bu'aa jiru ibsee dhaabbanni meettaa jedhamu badii isaatiin lubbuu namaa galaafatameef yoo xiqqaate dhiifama gaafachuu akka qabu beeksiseera jedhe. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru egeree keessan hin balleessinaa jechuun namoota Ameerikaatti imaluuf warra qophiitti jiranii fi kan yeroof achi keessa turuu barbaadan akeekkachiise. Embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu imala seeraan ala gara Ameerikaa seenuuf godhamu ilaalchisee akeekkachiisa egeree keessan hin balleessinaa jedhu baaseera. Ambaasaadder Ervin Masingaa ibsa akeekkachiisaa baasaniin mootummaan Ameerikaa godaansa seeraan alaa irratti duulaa jira jedhaniiru. Ameerikaa nagaa qabdu jabduu fi badhaatuu gochuuf Pireezidaanti Tiraamp seerri immigireeshinii biyyattii eegamuu mirkaneessuutti jiru jedhan
Masingaan seera ala dachee biyya isaanii seenuuf achi turuuf yaaluun adabbii cimaa qabas jedhan ambaasaaddarichi. Karaa seeraan alaa Ameerikaa yoo galte viizaa argachuuf yoo kijibdee hayyama malee hojii hojjette yoo ta'e yeroon viizaa kee erga raawwatee achitti yoo argamte adabbii cimaatu jira jechuun ibsaniiru ambaasaaddarichi. Adabbiiwwan kunis hidhaa bu'uu, dirqiin biyyatti deebifamuu fi dhaabbiidhaan viizaa gonkumaa akka hin arganne ta'uu akka malu beeksisaniiru. Maatii fi hiriyyaa seeraan ala Ameerikaa jiran yoo qabaattan qe'eetti akka deebi'an yeroon itti himtan amma jechuunis dhaamaniiru. Masingaan dhaamsa kamisa baasanii waa'ee ragaa waliin dhahuuf viizaa argachuuf yaaluu balaa inni qabu ibsuun akeekkachisaniiru. Adeemsi viizaa Ameerikaa addunyaa irratti isa amanamaadha ka jedhan Masingaan namoonni hin hubannee gariin ragaa sobaa iyyata dhugaan taanee fi erga viizaan isaanii raawwatee seeraan alachi turuun sirnicha gowwoomsuuf yaaluudha jedhan. Faayidaa kamuu caalchifattee Ameerikaatti seeraan ala yoo imaltee jireenya kee dhabdaa, miidhamaa yakkamtootaa taataa yookaan ammoo galmee garee kee fi kan maatii kee dukkaneessuu qabatta jechuun ambaasaaddar Irvaan Masingaan himaniiru. Haleellaa Israa'el mana barnootaa Gaazaatti raawwattee namoonni 27 ajjeefaman. Haleellaa qilleensaa Israa'el kaaba Gaazaa mana barnootaa namoota buqqa'aniif akka da'ootti tajaajilaa ture irratti raawwatteen yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 27 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu beeksiseera. Magaalaa Gaazaa kutaa kaaba bahaa Tufaa keessatti kan argamu manni barnootaa Daar Al-Arqam wayitaalee lamu kanneen ajjeefamaniin alattisii hedduun miidhamuun gara hospitaala naannawaa sanaatti geeffamaa jiru jedhameera. Waraanni Israa'el mana barnootaa rukutuu isaa hin ibsine garuu wiirtuu ajajaa fi to'annoo Hamaas keessa turan haleeleeraa jedheera. Ministeerri fayyaa kanaan dura haleellaa Israa'el sa'a 24 darban keessatti raawwatteen namoonni biroon 97 ajjeefamuu gabaasee ture. Dubbii himaan dhaabbata ittisaa siivilii Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu Mohammad Baazal haleellaa mana barnootaa irratti raawwatame kanaan namoota ajjeefaman keessaa daa'immanii fi dubartoonni akka turan himaniiru. Kana malees dubartoonni ulfaa fi miseensonni maatii hedduu bakka sanatti ajjeefamuu ibseera. Viidiyoon hospitaala Al-Ahalii naannawaa haleellaan irratti raawwatame sana jiru irraa argame akka agarsiisutti daa'imman wayita konkolaataan gara sanatti geeffaman miidhaan cimaan irra ga'eera. Ibsi raayyaa ittisaa Israa'el irraa ba'e akka agarsiisutti bakki magaalaa Gaazaa keessatti rukutte loltoonni Hamaas namoota nagaa fi loltoota Israa'el irratti haleellaa karoorfachuuf itti fayyadamaa turanii jedheera. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.